Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirgalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanittis naa qaqqabu. Egaa har'a immoo haannichoo qarabichoo qabadheeti gara keessan dhufee too jira. Egaa akka gisee akkana maqaa ishii yanneedhaan baay'eetti gammaddi. Kanaafan akkas qarabichoo midhaamina jechuu dandeenye isiniin jedha. Egaa akka har'a immooyyuu dabareen kootiidhaa wantoota gaafadhu baay'ee jira. Sababni isaa gaafiiwwan baay'ee na gaafatti waan ta'eef iyyuu ijoolleen gaafii guddisan baay'ee ani beeku ani warroon ijoolleen gaafii isinitti guddisan isin beeku wanti jiratti naa barreessuun dagatinaayi yeroo baay'ee gaafii bakka gaafii sammuun ishii keessa kan jiru gaafii nama gaafachuu jaalatti jechuudha. Ani gaafii ishiin nama gaafatti ani warra immoo ishiin gaafadhuumee kan jedhu qabadhee kara keessan dhufee gaafaa as keessatti ishiin illee kaa'amee maal akka deebistu dhugaa kaniin namoonni baay'een barumsa irraa argatan jedhee tajaajila jechuudha. Sababni isaa gaafuma ishiin na gaafachaa turte sanan deebisee toshii gaafadhaafanii isiniin jedha viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatina warroonni immoo maamila ayyaantu asallaa hin taane yookaan sabiskiraabiin godhu garata sabiskiraabii godhuun maatii koo ta'a wantoota asirratti darbu hordofaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kamee amma kan maanichoodhaan isin dabarsaanichoo nagaa jedhee daawwattoota ayyaantu asallaa nagaa keessa bakkee jirtu nagaa waaqayyo bakkee jirtanittis naa qaqqabin jedha. Sagalee kolfuu dhiqaa'e. Nagaa waaqayyo bakkee jirtanittis naa qaqqabin jedha. Amma ayyaantu asallaa gaafii na gaafachuuf taate gaafii ishii na gaafatti nan deebisa. Harmeentii hin jedhamu. Video kana like share gochuun dagatina. Harmeen gaafii na gaafatti jedhamu ayyaantu gaafii na gaafatti jedhamanii kan warra hin gaafii si gaafadhaa maali? Harmeen isin jedha. Maal harmeen jenne? Ani harmeetti bararree ilmaamatti bararree. Isa anaan hin jettu taa'isa bakka itti guddistee jechaa jirta waan ta'eef waan magaalaa naaf hin moggaasne gaafii lama si gaafadhee ralachuun adeemsisan. Maqaas naaf hin moggaasne itti aansuudhaan immoo iyyuu harmees naan jettu maqoonkooti na waamta waan ta'eef iyyuu kanaafuu maaliif harmeen jettu? Si maqaa keessi wayyamoo maqaa biraas wayya. Gaafiidhaan naa deebisan qaba. Gaafiidhaan naaf hin deebisin kaayi gaafiidhaan naaf hin deebisiniiti naafiiti. Ana maqaa addisiisti baafadha. Maqaa addisiisti baafatta? Isheen naan jettu. Kiyyaa. Kiyyaa ishii bakka. Maqaa addisiitti baafatteetti kiyyaa naan jettee bakka kanuma ishiiti ani. Kanuma ishiitidhaan mallafa kanarra jiruun isiniin jedha galatoomii taasifama. Yaadaan jechuu keetii. Anis galatoomii. Nama kaakara gaafiitti aanutti kan darbaa gaafiitti aanu booyyuu kaasee deebisi sagalee kee ol fuudhiti deebisi akka hordoftoonni godha gaariitti. Maalirraa kaateetti maqaa kana moggaaste? Sumatu na gaafate. Gaafiitti gaafadhe garuu kiyyaa jechuu kana natti moggaasuuf akka maalirraa kaatee? Waan kiyya waan taate. Wannan kee waan ta'eefidha. Ishii gaafiitti aanu amma yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee waliin kan na gaafattu osoo na jaalatu ta'e na dhiistee hin deemtu waan na jaalanneef na dhiistee deemtaa jettee shakkii of keessatti galchidha. Fakkeenyaaf erganii sifaan jiraachuu jalqabee jechuudha. Wanti ati shakkitu jirta kanuma kaleessatti irra dhaabbatteeti malee wanti amma shakkitu jirta. Amma wanta amma shakkiin jiru garuu kanuma kaleessaan utuu dhagaa. Kan kaleessaan ati maaliif of keessaa baasuu diddaa kaleessaa sun amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee sababa isaa sitti animaatoo ture. Sababa sana gizeessitti maaliif fudhachuu dadhabdee garuu? Naan galu sababni isaa sun soba natti fakkaata wanta natti haasoftuuf akka sobaa tokko natti fakkaata. Fakkeenyaaf jechuun amma fakkeenyaaf ani ammaatis dhiisee hin deemu hoggaan jedhu maalirraa kaatee soba sitti fakkaachuu danda'a? Miti giseessanii na dhufattee deemte waan ta'eef kanattu takki kuni kanaafii miti. Yaaduma deemte kanumatti yaalaa deemuu barbaadde deemte natti fakkaata nagee jirti dhagaa. Egaa ka dhugaa dubbachuuf ijoolleen agam akka soomni isaan miidhuudha as keessatti dhugaa dubbachuuf warroonni viidiyoo kanaa gadhumaa dhaggeeffatan barumsa argatan fuulduratti illee jechuudha. Akkam jireenya keessan keessatti of eeggannoo akkamii akka godhuu qabdanidha dhugaa dubbachuuf kanan daa'ima kana qabatee dhufee yeroo hundaa xalayaa naa barreessitu keessatti gaafiin kun keessaa nafu jechuudha.
nasobde kan jedhudha yeroo baay'ee sababni isaa gaafa deemu ishiitti nimne jechuudha. Ishiitti nimne sammuu keessaa baduu dide. Tirmaayyuu wanna ergan dhufee iyyuu yeroo baay'ee gaafii kan afaan na gaafatti barreeffamaan na gaafatti numan deebisaa fi dubbiin kun dhugaa miti jettee fudhachuu dadhabde jechuudha. Hagam akka sammuun isaanii hagam akka ulfaatu ijoollee jechuudha. Dhugaa ijoollee amansiisuun baay'ee ulfaataa ta'aa jira. Asumaan na kunuunsaa jirta si galatoomisii jechuu jaaladha. Kara kanaan ilmaan na amanuu hin dandeenye. Waan na jibbituu fedhan agarteetu kan deemte yeroo hundaa afaan ishii keessaa kan bahu wantoota adda addaatiin ittillee himuu kallattii adda addaatiin illee ibsu inumaayyuu ishiidhaaf ta'uu hin dandeenye jechuudha kara kanaan. Already guddina keessa waan kana dagachaa ugaa deemte malee inumaa kan guyyaa gaafa ani ishii dhiisetoo deemu gonkumaa dagachuu hin dandeenye narraallee fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Meeshaa maal jettan kanarratti yaada maalii ishiidhaa barreessitu jechuudha. Akka ishiin sammuun ishii amanu akka dhuguma ishii soboo osoo hin ta'in akka ishiin hin miidhamne fanidhaan. Fakkeenyaaf amma yeroo sanitti maalti ishiitti dhaga'amu odoon chaa'u jedhanii too deeme kan nagaatti karaan deemaa jira odoon jedhanii maalti ishiitti dhaga'amu. Baay'ee miidhamuu dandeesse jechuudha. Sababbiin isaa kanarraa kan ka'edha. Kanarra kan dheetoo deeme odoon nagaatti hin jedhiniin jechuudha. Garuu hin beekti. Akka hin deemu ni beekti. Guyyaan deemu sanidha kan ishiin hin beekne malee akka hin deemu akka nama guddaa hin ta'e yeroo san baay'ee xiqqoodha. Teessisee tan haasofsiisee akkasuma obboleettiin ji'allee haasofsiisteetu jirti jechuudha. Garuu guyyaa gaafa hin deemu sanidha callisee kan arginu. Isuma sanii jettee sammuu ishii keessaa wanti kun bahuu dideetu jira. Meeshaan yaada maalii akka koomentii jalatti barreessitaniif warroonni viidiyoo kan laatan koomentiin barreessitaniif jedheen abdii qaba. Kanarratti inumaa na amanuu dadhabdee narraa illee fudhachuu dadhabdee baay'ee wajjin rakkachaatu jira kana gubbaarratti jechuudha. Warroonni haga ammaa mudannoon akkanaa kun isin bira hin geenye egaa ijoollee gatanii deemuun hagam akka ulfaatu achiis gizee deebi'anan ijoollee saayikolojiin isaanii hagam akka jalaa miidhamu baay'ee tokko rakkisaadha. Isaan sirreessu baay'ee ulfaata. Kanaafuu of eeggannoo godhuun baay'ee gaariidha jechuun jaaladha. Amma naannuma kanaa ijoollee baay'eetu amma ijoollee gataatoo deematoo jira. Asuma naannuma namatti jiraachaa jiru jechuudha. Ani garuu kana waan an argeefidha. Ijoolleen gaafii kanaas baay'ee simmiitiin jedha garaa koo keessatti baasee nama karaa deemutti illee dubbachuu baadhu. Egaa ammas immoo gaafii biraa keessa biraa qaba. Atam gammachuun kan immoo ilaalchi anaaf qabdu ergas biratti deebi'eedha moo yeroon achi jirudha. Mee hordoftoonni koo akka dhaga'anitti ergaa sitti deebitee ilaalcha baay'ee tokko siif qaba. Ilaalcha gaarii naaf qabda erganas deebi'e ol jedhiti kaa'amee akka si dhagaanitti dubbadhu kaa'e. Akka si dhagaanitti haasa'e maal jettee? Efa amma as dhuftee biyyaalaatti dhuftee fagaattee ilaalcha baay'ee guddaa tokko natti dhaga'ame ilaalcha sargaa. Kana ilaalcha naaf qabdu jechuudha. Ilaalcha naaf qabdu malee gini ilaalcha haadhummaati moo ilaalcha maaliif? Garitti qolate dhaga'ame ilaalchi haadhaa kun. Ammallee moo? Ammallee. Egaa gaadhuudhaan maal akka sammuu akkanaa ta'e akka hin beeku ani karaa kootiin maal akka jettanii koomentii barreessaniif hin beeku. Amma tanaayyuu jechuudha. Amma tanaayyuu bakka sanitti bakka haadhummaa sanitti natti dhaga'amaatu jira. Fudhachuu hin dandeenye amanuu hin dandeenye jechaatoo jirti. Egaa kaamemmoo isin yaada maalii akka barreessaniif hin beeku. Koomentii jalatti itti aansuudhaan garuu ati natti gammadda? Gisee kan? Ammarra dhaabbatte. Gisee isaatti jirtu sanitti amma garuu sitti nama gammada. Amma garuu natti ni gammadda. Ol jedhi kaamee hordoftoonni koo akka silatti. Isa alfattillee dhagaayi. Ati amma gammachuu garuu nagattee deemtamaa jettee shakkiin qabdaa? Eenyuun qaba? Eenyuun qaba? Maalirraa ka'ee itime? Deemuu danda'a. Jechuun gisee hundaayyuu deebi'een deemammaatti si gatee hin jedhu. Ati garuu maaliif shakkii keessa akkatti seensanii? Gisee isa wanta nagattee deemteefu ammallee taanaan isheen dubartiin deebituu nagattee deemuu dandeetti jedhee shakkii qaba. Inumaayyuu ammallee shakkii aguma sitti mullee shakkii kee of keessaa baasuu hin dandeenye jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata. Ani garuu karaa kootiin baay'ee natti ulfaatetu jira jechuudha ishee amansiisuudhaaf. Sababbiin isaa kara lamaadha kan ishee keessaa bahu waan nan jaalanneef nagattee deemtee na sobdee jechuun ishee bakka natti ni min deemtee
bakka oduunatti ni mincha oduun jedhin deemte kana nan jaalattu lammata na soofdee kana akkasuma immoo ammallee maalidha shakkii gizee hundaayyuutti nima garuu shakkii qabdi shakkii waa baay'ee keessa jechuudha haadhummaa keessa jira shakkiin nagattee deemuu shakkiin nan jaalattu shakkiin na soofdeetoo deemtee osoo natti nimini kan jedhu kuni keessa jira animooyyuu hin deemu hin jenneeni kun shuma birattan dubbachaa too jira guyyaan deemuun nagaatti bakka deeman jiran jenneen malee gizeen deemuu hedduu teechisee tan akka nama guddaatitti viidiyoo dubbadheetu jira irran deebi'an malee akkasii galitti dubbadhaa itti meesan deeme jechuudha. Garuu ishii keessa wanta kanaadha kan jiru ani meesin maal jettanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa yeroo itti aanullee qabadhee tan dhufaa viidiyoon akkasinitti hin dheeranne dhugaa gaaffiiwwan ishii deebisuun baay'ee natti ulfaachaa deematoo jira. Gaaffii bakka guyyaadhaan gaaffii gurguddaadha kan ishiin na gaafatu mana barumsaatti waggaa galtee gaaffiidha. Galgala gizee raftu gaaffiidha bakka gaaffii baay'eetu iyyuu keessa ishii jira. Haga hin dandeessu man deebisa garuu baay'ee fudhachuu hin dandeessu. Egaa kaammoo meesin maal jettanii saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaayi viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Warroonni isinitti toleessanii jechuu jaaladha. Egaa kaa viidiyoo biraatti walitti deebinamee hordoftoota kooti nagaatti jedhee kamti nagaatti ittaame. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaadhaan tura. Mee jaalala isaanii qabdullee ibsi. Jaalala. Haadha caalaa garuu nama hin jaalatanii jaalachuun nama hin jaalatu. Galatoomi guddaa bakka dubbii bagiruudha dubbii qaasoftu dhugaa dubbachuu fi aadaa ol garuu nama hin jaalatanii garuu baay'een isin jaaladha kan ishiin dubbattee too jirtu dhugaa lafa kanatti namni eenyumaanuu haadha waliin qixxeessu dormaanii bakka haadha fi biyyaan maaliin hin jiru jedhamu saniidha. Egaa ka galatoomi guddaa isaa waan jiru dubbachuusaa dhugaa dubbachuu baay'ee odoo qabamtee too jiraattee jechuudha miidhagoo baay'ee cimtuudha wantoota baay'eedhaan illee jechuudha barumsa ishiitiin illee akkasuma immoo barumsa afuuratiin illee wantoota adda addaatiin waaqayyo gaashii gargaare baay'ee cimtuudha kanarraa kan ka'edha sammuun ishii bal'aa waan ta'eef gaaffiiwwan gurguddaa gaaffiiwwan adda addaatidha kan naa dhiyeessitu gaaffii kana dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee taa'ee kan natti dhaga'amullee jira jechuudha. Egaa ka isa immoo viidiyoo biraa keessatti waliin kan dubbachuu dandeenyudha ammaa fi dhugaa viidiyoo isinitti dheeressiteetu jira. Baay'ee jedhinne. Ciao. Bye. Insalfattilee. Ciao jettee raawwattee salfattaa illee sin jaaladha ishee. Akkasiidha. Ciao nagaanuu ta'a. Walitti viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.